Ashama kamida wattoota keenya kabajamoo kan ashaamtee qarra qophii gabaabaa tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Namoonni akkuma jalqaba jennutti subscribe hin goone subscribe godhuudhaan miseensa keenya tahaa isiniin jenna. Akkasuma comment like share godhuudhaan barattoota keenya biraanis waliin gahuudhaan akka muuxannoo irraa fudhatan godhuu hin dagatina. Amma immoo gama qophii keenyaatti kan dabarru ta'a. Gama qophii keenyaatti haa dabarru. Bank reconciliation kan qabanne. Bank reconciliation jechuun walitti araarsuu baankiidhaati. Maal haa walitti araarsu? Baankiidhaa fi abbicha baankiitti hoofatu haa walitti araarsu. Waan walqixa hin ta'in haa walitti araarsu jechuudha. Description isaatti kan dabarru yoo ta'u, it is a schedule that account for any of the difference between the bank statement balance and the company deposit book balance. Bank reconciliation jechuun bank account fi company account yookaan balance book jidduu garaagarummaa jirtu kan yeroo sagantaa isaatti qabudha yookaan galmeessudha. Garaagarummaa baankii fi akkasuma company jidduu jiru kan galmeessu yookaan kan qabudha jechuudha. Inni itti aanu it may seem that the two balance should be equal, but they are not likely to be equal on any specific data because of the followings. Isaan lachuu miizaaniin isaanii yookaan miizaan jechuun miizaan baalaansiin isaanii walqixa waan ta'uu qaban sitti fakkaachuu danda'a. Garuu sababaan asiin gaditti arginu yeroo fadheewu carraan walqixa ta'uu isaanii bal'aa miti. Carraan isaan lamaan qaban not equal ta'eedha jechuudha. Carraa bal'aa hin qaban walqixa ta'uu irratti. Wanti nuti baankii keessaa qabnuu fi wanti nuti of biratti galmeessinu carraa walqixa ta'uu bal'aa miti. Wantoota asii gadii kanaatu daangeessa. Inni jalqabaa it is item recorded by the company but not yet recorded by banks. Kaampaanii biratti galmaa'ee garuu baankii biratti kan hin galmoofne. Wantoota akkamii? Wantoonni kaampaanii biratti galmaa'ee garuu baankii biratti kan hin galmoofne. Wantoota lamaan asii gadi arginu kana. Deposit in transit and outstanding check jennaan jechuudha. Deposit in transit yeroo jennu inni kun maallaqa deemsaan kaayamu jechuun it is the deposit that the company has recorded but not recorded by the banks. Kaampaaniin kan galmeesse ta'ee garuu baankii biratti kan hin galmoofne maallaqa taa'u jechuudha. Haguma ati qabdu san achi kaaya garuu si biraati ofirraa hirriftee galmeeffattaa jechuudha. Inni itti aanu outstanding outstanding check jennaan. This have been issued by the company recorded on it is book but have not yet paid by the banks. Cheeka cimaadhaan dhaabbata kennamu jechuun kaampaanii haala barreeffama cheekiitiin kennee kan kaampaanii biratti galmaa'u ta'ullee hanga abbaan cheeka fudhatee maallaqa baafatu baankiin kan hin hirrisne yookaan kan hin galmeessine jechuudha. Outstanding check yeroo jennu kan galmeessine akkasuma kan baankii nama hin galmeessine nuti of biratti barreeffnee jirra cheekaan waan namaaf kennine san ofirraa hirrifnee galmeessina. Inni deposit on transit jennuun bakka sanatti kaampaaniin kan galmeesse garuu baankii biratti kan hin galmoofne maallaqa taa'u jechuudha. Maallaqaati of biraa hagana transakshinii kanaan hin qabachee barreessitudha. Garuu baankii hin geessine baankiin hangasuu hin galmeessu jechuudha. Hagaati itti fiddutti. Inni kaan akkuma ibsa jalqaba jenneeti. Cheeka kennitee
erga cheekii kennitee booda kaampaanii biratti galmaa'uu ta'ullee haga abbaan cheeka fudhatee maallaqa baafatutti baankiin kan hirrifne jechuudha. Cheekni haga baatii 6 turaa jenne. Hagas jidduutti baankiin waa takka ofirraa hin hir'isu akkasumatti ta'anii jechuudha. Haala kanaanis kan walqixxaachuu dhabuunsaa kan mul'atudha jechuudha. Carraa walqixa ta'uu isaanii bal'aa miti jechuudha asittis. Okay, inni itti aanu item recorded by the bank only. Itemii baankii qofatti galmaa'an abbaa kaampaanii biratti kan hin galmoofne jechuudha. Kanneen akkamtu jira kan akka bank collection service charge fa'aa jira. Isaan lamaan kanaatu baankii qofatti galmaa'ee jechuudha. Garuu kaampaanii biratti kan hin galmoofne. Okay, bank collection yoo kana ilaallu ta'u notes receivable and interest accrued on notes receivable may be collected by the banks. Liqii nagaheedhaan kennite note receivable jechuun waraqaadhaan liqii namaaf kennite san akkasuma dhala walitti qabame dhalaati ofitti hin quba hin qabne baankiin dhala siifisaa jiru san baankiidhaan walitti qabamuu danda'a. Bank collection jechuun isa kana. The bank will notify the amount of collection whenever the bank sending the bank statement to the depositors. Bankiin yeroo walitti qabu yeroo ergu jechuudha maallaqa of biratti dhala interestiidhaa fi note receivable kana galmeessee haaya jechuudha abbaan yeroo siif galchu jechuudha. Amma note receivable irratti yeroo liqii siif galchu ati quba hin qabdu inni baankiidhaan siif galchee jira jechuudha. Baankiin yeroo san maal godhe jechuudha maallaqni kee siif galuu galmeessa. Ati garuu maallaqni kee ganaa liqiin akka hin gallees hin barreessitu quba hin qabdu. Yeroo baankii dhayitee ragaadhaaf barbaaddu galuu isaa agarta. Yookaan siimiidhaan yeroo kan namni siif galchuu isaa miseejiin siif seenu qofa kan agartu ta'a jechuudha. Hagasitti ati barreessuu hin dandeessu. Baankiin duruun barreessee si duratti kaaye walqixa ta'uu hin danda'u jechuudha. Amma deeqaa hagasitti. Inni itti aanu service charge dha. Service charge yeroo jennu the amount of bank fee for process check. Adeemsa cheekiidhaatiin kafaltiin baankiin herreegaatiin baankii herreegaa jechuudha. Kafaltii baankii herreegaa kan cheekiidhaan kafalu. Wantaati cheekiidhaan kan kafaltu baankiidhaan siif seenu service charge dha jechuudha. Tajaajilaan kan ta'e. When the bank provides the bank statement to be deposited, the depositor will be notified of charges. Bankiin herreega akkaawuntiidhaa abbichaaf yeroo dhiyeessu hawwataan waa'ee ragaa isaa yookaan waan inni baase waan inni khaasan deebii isaa akka beeku gargaaraa jechuudha. Service charging baankii herreega akkaawuntiidhaa abbichaaf yeroo dhiyeessinu hawwataan maallaqa sanii waa'ee ragaa isaa yookaan waan achi keessaa qabu deebii isaa akka beeku gargaaru service charge dha jechuudha. Baankiin barreesseetii jira garuu wanta cheekiidhaan kafaltiin kafalamu hunda ati haga ta'e hin beektu. Garuu baankiin ragaadhaaf deebisaa quubsaa kan siif kennu ta'a jechuudha. Baankiin riikardii kan godhe ta'a jechuudha. Ati yeroo san carraa walqixa ta'uu isaanii bal'aa miti jechuudha malee. Kaampaaniinis baankiinis carraa walqixaa miti yeroo kana. Baankiin yeroo cheeka kafaltii asitti siif galu inni transakshinii sisirreessaa siif deemaa jira. Ati garuu cheekiidhaan wanta kafalamaa jiru hin beektu. Baankii dhaqxee ragaadhaaf fudhatta. Service charge jechuun isa kana. Yeroo san walqixaa miti. Eega baankii dhaqxee sirreessite booda example-dhaan kan ilaalata yeroo sirreessite booda kan wal fakkaatu yookaan walqixa ta'uu ilaaltaa jechuudha. Inni itti aanu no sufficient fund received from customers.
no sufficient fund check jechuun cheekii bank accountii keetirra hin jirre tokko cheekiidhaan namaaf kennu. Fakkeenyaaf ati qarshii 20 baankii keessaa qabde yoo jennu ta'e abbicha cheekii barreessiteef qarshii 30 yoo barreessiteef ta'e no sufficient fund maallaqni atichi keessaa qabdu kan cheeka barreessitee wal hin madaalle waan ta'eef no sufficient fund jennaan. Inni kunis wal qixa ta'uu dhabuu agarsiisa jechuudha. Garaagarummaa cheekaa fi baankii keessaa maallaqa qabduutu wal hin madaalle akkasuma carraa wal qixa ta'uu isaanii bal'aa miti jechuudha. Inni itti aanu interest revenue on checking accounts jedha. Interest revenue check account irra jiraachuu. Galiin dhalaa check account irra jiraachuu isaa baankiitu beeka. Ati galiin interestii keetiitirraa siif galu hin beektu. Wal qixa ta'uu isaa ammas asitti rakkootu jira jechuudha. Ati interestii siif galu hin barreessitu garuu baankiin siif barreessaa jira jechuudha. Inni kaan check collected deposit and return to pay by a bank for reason other than no sufficient funds. Checking no sufficient fund irraa sababa biraatiin kan baankii walitti qabamee fi gama cheekii kan fudhatuutti kan deebi'u ta'a jechuudha. Sababa akkamiitiin kan deebi'u ta'a? Checking jechuun net sufficient fund irraa sababa biraatiin kan baankiitti walitti qabame. Kan baankiitti walitti qabamee fi gama cheekii kan fudhatuutti kan deebi'u ta'a. Maaliif gahee baalaansiin achirraa qabu wal qixa waan ta'uu dhabeef deebi'uu danda'a jechuudha. Rakkoon tokko isa kanaa. Inni itti aanu accounting for all returned check is the same with no sufficient funds. Checking deebi'an hundi qabiinsi herreegaa no sufficient fundii wal fakkaataa. Qabiinsa herreega keetiitti wajjin wal fakkaataa yoo kan ta'u ta'e checking deebi'a. Checking saniif deebi'a jechuudha. Yoo wal fakkaataa ta'e malee checking akkuma deebii hunda qabiinsa isaatti qabiinsa herreega no sufficient fundiin yoo wal fakkaanne kan deebi'u ta'a jechuudha. Inni itti aanu the cost of printing check. Gatii cheeka ati print gootee muramuu isaa ati hin beektu. By the way asirratti cheekii baankii irraa yeroo fudhannee tajaajila irratti goonu namaaf kenninu fa'a cheeka ni muratan koostii isaa. Cheeka nuuf kenname sanirraa koostiin isaa ni murama. Koostii isaa nuti hin hisaabnu garuu baankiin hisaabeeti irraa muraa jechuudha. Nuti garuu hin beeknu hagate meeqa akka muratan hin barreessine garuu baankiin printing cheekii gatii isaa irraa muratee jira jechuudha. Haala kana wal qixa ta'uu dhabuu danda'a. Bank reconciliationiin walitti araarsuudhaaf wantoota dilla kana walitti araarsuu barbaada. Baankii fi kaampaanii walitti dhiyeessuudhaan. Inni itti aanu either by either the company or the bank or the boss. Dogongorri yookaan baankii biraayi yookaan kaampaaniidha yookaan isaan lachuu bira. Jechuun fakkeenyaaf a check written for bill 2025 is drawn by the bank as bill 2052. Asirratti cheekiin abbicha akkatti barreeffatetti qarshii 225 qabaachuu isaa barreessa. Garuu baankii biratti qarshii 252 asitti isaan lachuu bira dogongorri jiraachuu yookaan isaan lamaanirraa tokko bira jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf asitti lakkoofsumaatu wal jijjiirame 225 lakkoofsa walakkaa kana wal jijjiiruudhaan namoota barreessan irraa dogongorri asitti yookaan abbicha baankii keessa hojjetu barreeffama dogongoruu danda'a
yookaan abbicha kaampaanii yookaan abbicha dhuunfaa baankii sanii barreeffama irratti dogongoruu danda'a. Isaan kanarratti dogongorri kan uumamu tahaa jechuudha. Haala kanaanis dogongorri kan uumamu ni jira jechuudha. Kan biraa bank credit memorandum. Bank credit reminder are addition by the bank not recorded by deposits. Bank credit memorandums jechuun bankitti maallaqa ida'ame garuu depositariin kan hin galmeessinedha. Bankitti maallaqni kan ida'amee jiru garuu abbichi baankii sana abbichi kaampaanii kan ifitti hin galmeessine. Bank credit memorandum jennaan. They are traced to cash receipt journals that can be added to the balance according to depositor records. Hafteen herrega keenyaa irratti waan ida'uu danda'an nagaheedhaan joornaal irraa argachuu dandeenya. Haftee herrega keenyaa irratti wanta ida'uu danda'ame wanta ida'aman nagaheedhaan joornaal irraa argachuu dandeenya. Gama baankiitti deemnee joornaali keenya tiraanzaakshiniidhaan nu garsiisaa yoo jennu ta'e wantoota nuuf ida'aman addition wantoota baankii keessatti addition nuuf ta'e argannee walitti araarsuu dandeenya jechuudha karaa tokkoon. Inni itti aanu bank debit memorandums jennaan. These are the deducted by the bank not recorded by deposits. Bank debit memorandums jechuun wanta baankiin hir'ifame abbicha biratti kan hin galmoone. Baankiin si duraa hir'isee jira maallaqa kee ati garuu hin galmeessine hir'isuu isaa hagamtu akka irra ta'e hin beektu. Hagasumatti barreessitee dhiiste garuu baankiin deduct godhee jira. Fakkeenyaaf the cost of printing check jennee jira as duratti baasii printing checkiidhaaf baafamee gatii isaa kan muratu baankicha. Ati garuu hin galmeessitu. Wantoota akkanaa kanaan bank debit memorandum jennaan. They are traced to the cash payment journals that have to be deducted from the balance according to depositors records. Herrega baankiitiin akkaataa baankiin itti galmeessu baalaansii baankichi galmeessu addaan barreessuudha jechuudha. Kafaltii kaashiidhaan joornaalii irratti argachuu dandeenya. Gadi buusuu isaa akkuma olii kanatti jennetti joornaal tiraanzaakshiniidhaan wantoota record godhame akkamitti maaltu akka gabbuufame fakkeenyaaf cost of printing checkiin akkamitti akka gabbuufame eessatti ilaaluu dandeenya. Journals deducted by bank godhame dhaqnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isa sana erga ilaallee booda adda baafannee tiraanzaakshinii keenya walitti araarsuu dandeenya. Bank reconciliation haala kanaan walitti connection uumaa information waliif kennaa walitti kan araaramu ta'a jechuudha. Isa kana kan hojjetu namoota qabeenya gurguddaa hojjetan isaantu cheekiidhaan hedduu waan hojjetaniif tiraanzaakshiniin isaanii barreeffamee bank reconciliationiidhaan ibsamaa fi jechuudha walitti araarsanii agarsiisu jechuudha baankii fi kaampaaniin. Haala kanaa kan ibsamuu fi ta'a jechuudha. Okay, arraaf asirratti yoo dhaabbanne nuuf gahaa yeroon waan dheeraatuuf example isaa kan itti deebinu ta'a. Arraaf asitti dhaabbanne example isaa haala shortly ibsa description isaati waliin akkaataa ittiin galmeeffamu akkaataa ittiin deduct and addition ta'u kan isiniif adda baafnu ta'a. Arraaf asirratti dhaabbachuun keenya gaariidha natti fakkaata. Namoonni chaanala keenyaaf haaraa taatan telegiraamii keenya ashamteek jechuudhaan seenaa comment share like godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Wantoota commentii yookaan dogongora keenya yookaan argitan taates nuuf okkolchaa akkasuma commentii irratti nuuf barreessaa waan sirreeffachuu qabnu asumaan galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Jabaadhaa qoodhaa.